keessatti namni nama barbaadu achi keessa dhaqannu diinka si keessa dhaqanna innu balaa nutti bu'ee na balaa nutti bu'ee wayyaanee keessatti kun wakaawudha nutti kaate diinka haadha isaa dhaqannu haadha isaa dhaqannu ulfaadhaa galatooma ajirurraa qabdannu nirraan fannu yoomiyyuu ta'aabis nurraa qabdannu yerootti hamtuu keessa dabarfanne keessatti 86 akkatti raanfannu qabnu akkatti raanfannu qabnu ulfaadhaa galatooma amantii magarsaa qofamiti asiyesi kuno mubarak mucaan kun gisee hunda lafa gisee hunda ta'aba ibra bariisootis akkuma kana galata guddaa nu biraa qabda yeroo hunda si ta'abu nan argaa in argamu seena wanni sin tattaabda kunin hatiqqaatu guddatu gadi ba ustaz saayib maa kan saatee jamaa kolfitan maa kolfite fuulduraatti kolfite والله تقول بنا ربي تسلم لنا بك هذا والله تقول يقول وان كن ديسو كبا وان دكتني تكنن كبن مالك نو امنتني حسن برجو مالك سني فامنامني وريكر غارسا غارو باي جيرا مالك كيسان امنتني كان كيني حسن ارغان ديسنا جيرتي مالك يي اسلو ترغتني مالك نو امنتني بريدا مالك نو امنتني دابته غري مالك امنتني اسين كفامتي اكموتماتس akka xalayaan nu ergamee jira akka nu bakka barbaanne ta'ee gargaaruu dandeenyu illee nu ayyamamee jira kanas immoo adda isinitti himna har'a haasaa isaadheen gaddaa afaallee immoo isinitti fakkaate gaafa sana ayyama akka har'aa kana beekamtii akka har'aa kana mootummaan labsa labsee jennanuma dhaabne nu har'a immoo kaleessaa dheengaddaa isinii miti kan dhorkame isinii laallatu isin boolla seentan seenaati harka fuudhaa keessaa nyaatifadhaa keessaa obaafadhaa maashina keessan kaffaladhaa hawaasumti isinii eeguu malee bakka hawaasni amanatee isin ergatetti hawaasa keessan keessa deemuu qabdanii jedhanii qaamni mootummaa gabaasaa fi riippoortii qofa akkuma duraan karaa irra deemtanii akkana gabaasaa fi riippoortii birriin yeroo galu riippoortii nu godha Auditii waggaarraa eeggadha heera qabeessa keessan eeggadha akkuma dura eeggattan yooma akka deemtan eessa akka deemtan maal qabatanii akka deemtan seeraan kenna xalayaa fudhadha bakka barbaadan akkana kunoo isin bira keenya isinitti gabaa ijoollee keenyatti addeebin ijoolleen keenya kuni wooma asii fakkii fiffiitee namni laa bakkuma jirutti bu'a qabeessa yoo ta'e hawaasaaf waa hafa biyyaaf waa hafa seenaadhaaf waa hafa akkanatti nafu dubbiin inumata baraarraa dookumentiin barreeffamee qofatu hin ta'in qilleensa irra sin ta'a ga'een namaa gumaanii nama kun lafatti afaan jiru badaan jiru yoo ati rigaa nama tokkotu rigaa kennuudhaan amma eewanaa seenaan isaa karaa jimmaa kanatti hafee jira rigaa namaa kennee rigaa maaliif rigaa kennanii jennaan qaalichi waan namaa kun waan nama tokkotti godhudha beetan rigaa muree karaa irraa badee namaa hiraa oola jedhan dhaggeeffattaa yaa isii biyya arabaa jirtu waa kennatti amaanaan qaqqee bakka laaf sodheetiin seen yaa isa biyya Awurooppaa Ameerikaanii halkanii guyyaa irri badhabdee alaarmiidhaan raftan waan isin argeera alaarmiidhaan hojiidhaan yeroo nu jalaa ba'aa jettanii kan immoo faranjii tokko isinii kaffalee 7 isin hirkaa fudhatu hunda keessan nan beeka argeeras akkanis waan isin taatanii argattan gatii isin beeku jechan waan isin taatanii ergattan sanas bakkaan isinii qaba sababan akka isin itti fiddan beekuuf diinqa arabaa keessaa akkam taate akka fiddu hawaasni kuni waan itti jirtu caalaa siif caalee jennaan itti ergatti ta'uu ofirra dabarsitee ergatti ta'uu nan beeka akka itti ergite hin beeka waan itti keessaa fuutee ergite hin beeka anu fiifiin arge ija kootiin biilii sitti lakkaa'amu sana qotiin beeku taayima hotiin hin jiru taayima hotiin hin jiru na baamarnya na baamarnya kuchman baamarnya taayima hotiin hin jiru taayima hotiin jira Abdusalaam gotta kottuu hin jiru taayima hotiin qabu obsaayii taayima hotiin wani jedhamu hin jiru ijoollee kanatiyyuu mammacaatee karaa gurbaa kanaatiin mucaan kun amantii magarsaa jedhama nan guddisee tun dandeessa mubaarik musammaa beekanii kunoo ibra bariisoo beekanii namni hin beekan caalaa karaa gurbaa kanaatiin maallaqa walitti macaatanii nutti erganii maallaqa beekatanii miliyoona 3 facaasanii nutti erganii waan guddaa ergatan miliyoona 3 nutti ergatanii TikTok irraan guuranii rabbi TikTok irraan guuranii kunooti nagahee risiitiin kunooti khayris qaba kunoo asirratti
ما ميشا ورانا قال لما نمرة ما جتني الرئيس كم وقت كنما أما جركبني لا يبغى فتاسة أنا بقى تاسة برين كوني مو غني تيرا برين كون غني تيجرا أواسا كينيا دابته غيرت برين كوني غني تيجرا بري غني تيجرا كنا إدّي إسينجي أيما كم نامما أكمل أيما كم نو دينغ دينغ كاسني تركيني رغما غا كنيسة مو حسابيرا تنورفه كامو توما برا دابته بوسا غنو فابرا رسالة برا نورفه كم مالي جناني أكو بشاني تعباجي تنو كم بشاني سوجتتا نگئے کے سنی بھی ہے رکھا بیسے کے سنہ کو جو تلایا کبرتنی بکا حواسنی رجالا تیروری فم جسنا نکنو گیسنو کنجنو ارگانو ترگمی جرا کھانا قبل تس كنني ہاں صحیح نامو بيليجو آئیے كمولا تكوفا سونتين كاني مولتينيس نام سنتو كيس جرا خدا بنودا رسیتین کیسن رسیتین امنتی مگرسا رسیتین برابری سو رسیتین مبارک مسمى کرا بريفن مسويدا biyyaan baa jiraannus lammii keenyaaf jiraannaa kan jiraannu biyyaan baa ta'us lammii keenyaaf jiraannaa hawaasa ofiitiif jiraannaa jiran nyaanni bullee asii firaashni bareedduun hirribanuu qabsiifnee jiran firaashii bareedduun rafneedhaaf hirriban arganne waa gaarii nyaanneedhaaf quufuu hin dandeenye jedhani akka hawaasni jiru beeyna kana jechuun ergaadha haasa'e kunuuti risiitiin jedhama Asik. Easy. Jadi Sufyan. Kabajamoo amma peejii naannoo nama baname kabajamoo daawwattoota peejii haaraatti hordofaa jirtanu Sufyaan gabaasa isinii fagachu. Kabajamoo daawwattoota kan kabajamooti peejii. Kabajamoo nama nyaataa. Kabajamoo baafte. Erga jedhe booda as deebise kabajamoo daawwattoota itti si harkaa deebise. Maaliif beektaa? Kabajamoo daawwattoota kan kabajamooti peejii. Waatu keessa hubata. Sanii bar Asoo barbaade waan keessa isaa jirutu waan deebi. kabajamoo daawwattoota kan kabajamooti peejii dabalaa. Ayyee. Wanni asirratti dhaamsa dabarsinu hawaasni keenya hundinuu xiqqaa guddaa kan hin jirre beekaa wallaalaa kan hin jirre Oromoon guutuun kan amantii addaan hin foone kan naannoo addaan hin foone hundi isaanii gumaacha nu biraa qaban gumaacha hawaasa Oromoo guutuu biraa qaban saantimii birrii takka irraa jalqabe birrii tokko irraa jalqabe amma miliyoona kudhanii Itoophiyaa takkitti irraa jalqabe birrii 10 baankii deemanii nu galchuu irraa jalqabe birriin takka laal seenaa isiitu lakkaa'ama malee akkatti isiin dhufte santu laallama malee gatii isiitii miti kan ilaallamu. Achirraa jalqabee birrii miiliyoona 10 obbo yaadataan meeshaa birrii miiliyoona 10 bitee nu kenne. Akkan. Daawwadhu asirratti. Akkan. Meeshaa birrii miiliyoona 10 saannatee food complexitti nu galchee meeshicha miiliyoona 10 nyaata daakuu fuudhee nu kenne jecha. Akkan. Harkarratti fudhannee. Harkarratti. Meeshaa wajjin fudhannee. Akkan. Even isaa miti nuusa kiraa makiinaallee waliin nu kafale. Ijoollee erge. Ijoollee immoo bakka bu'aa isaa ergatee. Ijoollee babbareedduu wayi. Ijoollee babbareedduu naziifa. Ijoollee naziifa. Adaba qabdu. Wallaahi. Sabriyoo. Kammoo. Sabrii qabdu. Kammoo. Akka waan hojjetaa turte. Erga geessite booda achi deemnu malee jennee fudhannee erga deemne booda baattee. Baachifattee. Waan argite san immoo sammuutti fudhattee galte. Akkan. Kan barbaanne. Guyyaa kana barbaanne. Akkan. Birrii tokko sanirraa jalqabee. Yaadataan jechuudha yaadataa Juneedii. Birrii tokkorraa jalqabee aga miiliyoona 10tti. Yoomuun dubbanna. Irraa immoo guyyaa tokkollee dhiisuu kan hin dandeenye haasaa kan. Akkan. Kadhattuu karaarra teessu Taayiluu Abbaa Booraa. Mattuu. Birrii takkitti. Hin irraanfannu. Birrii takkitti nu kennamu. Birrii tokko asitti. Birrii 10 baankii dhaqamee nu galee risiitiin nu dhufe. Birrii miiliyoona 10 meeshaan bitamee nutti kenname. Akkan. Kana hundi walitti qabatee warri jidduu kana jirus kaachii olii aadaa jirtanis. Kan qarshii tokkoo sanirraa shilingii yoo jiraatte immoo. Tarii rabbii kanaaf nu jiraachisaa jiraadha. Kuni hundi nu galata qaba. Tokko kan lammaffaa. Roobni har'a roobe kun miskiina kanatti rabbitti iyyatee roobe. Akkana kunuudha.
كبري تككن قفا سنتين ككن مودة أبي دعائي بك أكنا كنو كهم نكن نشودة أبي دعائي بك أكن كمان أنا كبستين كوب جراسة كبستون أكن سير رابودة أبي أكن كانت تكيس جل أكن أما روبني روبي روبي ريفهم ما تمو وامدرا بربادا وريفهم ما تمو إيه تكفى لفتي ساعة كانت سمي تفتي سمي غافر أصوت الروبين لفتي أفتتون أما غافر روبني قريبو توري ركوبة في الدين تفتي توري لما فا روبو مثلا درر رجراني بلاستيكي برباچي سكجل غلن جچا امله لما فاتي جرا سدفا روبني كنوا اكيد دربه مو امله فتنا درانون گن دعاي برباچي سا امله ربي تدبي برباچي سا كرسدينتو وجين كن دفتر جرا جچا اسرا كاي عندي كيسنو غلطم بتورو مراقب دري اسديبني مو جولي كن شبابات دي ابي يامبا جرا توري اچتون نگين namni amma dogongora yookaan ilaalchan taane tokkotu develop godhaa jira. Roobni roobe kun haadhuma nyaata ta'aatti namni fudhatee bakka boorana roobeedhee waan kana dhargee waan dhagee. Roobni roobe kun akkuma waan ji'a booddee malee waan facaasan illee kennu. Waan magarsu tokkodha. Amma waan itti fudhatan dhabanii mootorii oofaa tokko fuuldura kaan immoo waan joo sangaan dhumte loon dhumte sangaa boorana sangaa dhabee mootoriitti gindoo hidhee gindoodhaan qotataa jira maal jettan booranni immoo Maarasaay mataa turan ekspoortii horii biyya kanaa keessa Maarasaay mataa turan deeggarta Maarasaan qabnu waan qotannu nu yoo dhufe Maarashaayuu qabnu distinct wamatti qonnuun qabnu jechuun jira deeggarta imannaa kanaafuu waa'ee boranaa kana waan guyyaa tokkotti irra dhaabamu waan hin taaneef gaddaamna bifa gaddaabbataa ta'e inshallah mana qabanu manni itti ijaaramu barbaachisa hammuma yeroo mana ijaarsaa tun ta'ini lakki iddoo dhumti at least rooba kana illee jala itti baqatan tokko arakaan aduutti baafamee amma sharaa godhachuu barbaachisa sharaa moggaaba of duratti immoo bifa gaddaabbataatiin ganduma isaanii sharaa fi saneeni tokko sharaa fi saneeni dingada buusaa godhufaa kan inni dirita garre bujii tagarre akka waan malanii fakkaata bulchaanii warra bujii isii kanaaf mala qopheeffataa jira warri booranaas malli kun jara dhaqqabuu qabaa mala qophaa akka akkinis illee dhaqqabuu qabaa hin danda'amu hin danda'u isa jedhu humna qabamu hin qabu kanaaf warri bujii maal godhanii saleenii sharaa qopheessaa jiran akkuma sanaa warri naannoo booranaa gama gadiisi waan kana qopheessaa kopi suka apa amat kan ko fa ko ga wan kita ko wariba di yahin beka robni wogga afurta e yero jedo namnu dia basa kana kufa shakki to ko ngabuga ara ijolle atana mayuna jes ku bahama nama kap enate bakano jigeti dabalaka wani tidabatu barbad rakkom boranat yefanne bareda argatero at least amma kan gujii xiyyeeffannaa hin arganne kan baalee baaleetti si dhufa gujiin xiyyeeffannaa guddaa hin arganne namni kallattiidhaan gujii nu deemaa jedhaa jiru qaama mootummaa qofa namni gujii nu dhagaa jedhaa jiru qaamni mootummaadha caadhaan gujiitti nu buusa kan kaleessa majlisa finfinneetiin geggeessines muraasa isaa gujiitti nu buusaa jedhama nuunis akkan jennaan kanama 5,000 majlisni finfinnee margadhiis nyaata qabeenya miliyoona 9 walitti sassaabnee har'a geggeessinu. Ayyee taate. Ulfaadhaa galatoomaa rabbisanii fakkeenyu. Ulfaadhaa galatoomaa. Kanaafuu kan gujii xiyyeeffannaan ibin aktiivistiin naannoo sanii qaamni naannoo saniitti kalaa hundi dhaamsi inni dhaamatee akka booranaa sanii. Bulchaan Finfinnee yeroo jalqabaatii fi waan kanaa namaa gochuun bara kana keessaa beekadha. Takkaa takkitti bulchaan Finfinnee waa fudhata malee. Waa fudhata malee waa kenneen beeku. Bulchiin majlisi Finfinnee lakkisi kana nan jedha nan gimmeedin. Bulchaan Finfinnee hin jedhu kan majlisa Finfinnee jechuudha. Nan gimmeedin. Jadi kun akka waan jenne dubbela asina kennitu asina gimmeedin. Bulchaan majlisa Finfinnee. Majlisa Islaamaa wayyaa bakka bu'aan dhimma gumii dhaabbata Islaamaa waa fudhata malee utaa seenaa isaa keessatti masjida kan biraa jira masjida ijaarame diiguu
ittimi majlisa ijaarame diiguu mana barnootaa jijjiskuu nama hiisisuu mana hidhaatti guursisu ragaa kijibaa ragaa dharaa kan borfuula rabbiitti himachuu ta'e maal mi'aanni kun ashaboo kuntaan tokko mi'eessi hamiltaniin fudhadhee gaafa majlisa to'atu hogguwaan seenu kaamil shamsuu Ahmadiin Jabal maal maqaan itti katabee dhaggeeffadhaa dubbii kana kitaaba qaalitti deemu dhagaa kajara dubbisuuf deemu karaa harkarratti shabaaba harkaa tumanii guuratan egzibiitii hamiltan kun waraabee jira nan waraabee ummata mufachiisu jedhee gadi inni isme hamiltan waraabee wal qaba baay'ee hataa bakka waraabame egzibiitii baandiitti nu kutaa irraa garafamee itti guuramu isa finfinnee keessa jira har'as jira akkas isinitti nimne maaliif hin himini yeroo hunda rakkuma isinitti nimne dhageeffadhu yeroo hunda rakkoon himnu lammaffaa bahu khayriyyuu maayiraa kaamil shamsu Ahmadiin Jabal maal itti katabdee sitootaa jettee ijoolleen irra barreessite hundi karatti garafamee irraa guuramee manni guutuun kitaaba. Kan immoo achitti qabu silaa poolisiidha beektaa? Silaa poolisiidha. Kan qabsiisee fi majlisa amma dhageeffadhu. Kanarraa kan ka'e. Ati poolisii ofitti balaleeffatta. Maatu dubbee jiraan beektu. Numbeeyna. Waaqaba dhageeffadhu lammaffaa sii dabalamu. Irra caalaan namni yeroo sadii jara kanaa wajjin dalage. Irra caalaan yeroo sadii jara kanaa wajjin dalage namaati ni jedhe. Namaati kiyya jedhu. Kaamantii kanaaf gatii kafala jettutu maatama irra dha'ee argaa qaba. Tiitara isaatiin. Namaati amantii kanaaf hin du'a jettu. Namaati amantii kanaaf wareegama kenna jettutu tiitaraan ebaluu haa qabamu. Raayyaa Abbaa Machaa, Haydar Kadir, Mahammad Faraj. Warreen gamni harasan. Maali lamee namaati ati gaafa dheengadda majlisa seenu. Naa jabeessi jettee ati natti kenniteettu maatamni isaarra jira. Raayyaa Haydarii fi Mahammad Faraj bakka arga barbaadanitti haa qabamu. Ati rakkina jabeessi jedhi ni nutti jabeessi. Siinatti ergeemmoo nu jabeessi nama jabaa. Ati rakkina jabeessi jedhi. Bar nama kanatu nama kanatu of keessa lafatee deemu. Bifa baay'ee qaba. Of keessa lafatee bifa tokko ana bifa nu bifuma baay'ee sanu jalqaba argite. Akkuma bilbilee dhaggeeffadhu qaame. Ittimi. Nama shiraan zaayira. Namni nama dura deemu immoo nama shakkaa nama dura deemu. Utuu nama shakkaa nama dura deemte dhibba tokko miillattaaf fuuldura deemuu hin dandeessu. Dudduuba billachuunis bareeduudha garuu fuulduraaf gaariidha. Maaliif jennaani hoolaan gisee hoolaa mo'achuudhaa deemtu jalqaba dudduubatti deemtu. Achi booddee dhuftee dhooftee keessa baatee akkana. Suni pirinsipiliidha. Amma hojii lafarra jirutti nuti islaama kan beeknu islaamummaa isaa gaafa inni siraata ba'ee qofa. Wallahi akkana. Akkana malee shakkuun dirqama jamaat. Shakkuun dirqama. Kan hojiitti si deebina. Amma ergaa kana ijoollee naa fiti. Waliin naa dabali. Amantii Ustaaz Saayibuddin, amantii Magarsaa, Ibraa Bariisoo, Mubaarak Musammaa. Ammas tiimii hawaasaa keenyaaf jiraanna. Tiimii tiiktookii warra waan kana hojjettan gumaatatti hojjettan ijoolleen biyya Arabaa biyya Faranjii ergaan keessan nu ga'eera galatooma ulfaadhaa. Galanni keessan immoo jannataa haa ta'u rabbi waan ofiin jaallatu ni sina jaallatu. Waan ofii karaa ofiin jaallatu ni sina jaallatu. Rabbi waan ofiin jaallatu ni sina jaallatu. Ergaan keessan inshaallah yeroo gabaabaa keessa laastika jedhamus binneeti. Hamma danda'ameeni waan qabatanus qabanneeti bakkaan isinii geenye biiznillaahi ta'aalaa du'aayitiin nu godhaa isinis ayyee yeroo qabnu. Ergaan nuti ammas irra deebinee dabarsinu ummanni keenya rakkate kuni ummata rakkachuu hin malle. Ummata rakkataa gargaaru. Rakkataa gargaaru. Qabeenyi isaa biyya kanaaf galii guddaa ta'u horii booranaa jedhamee biyya alaatti والله إكسبورتي أرى إكسبورتر لوني يسجل وانقافي باي إنقبا بيا على طول لكن جتشو الدنيا كان كيستي كان وري بيا كان كيسا بيكم بوران هر أوري يكون رؤي رمي تنقطع جري فوق وركان فوق كان فولون كينيا فوق كان في يوم متى كين برباد نتاني يروق النوساس
yeroo rakkoo isaas bira dhaabbachuun dirqama. Warri loon irraa fi abaatan. Warri har'a uummata keenya kana bira dhaabbattan jazaakumullahu khairan rabbi sina kabaju. Uummata keenya bira dhaabbachuun immoo amantaa keenya nuti waddan foomin naannoodhaan nuti waddan foomin nuti akka garee kanaatti iddoo namni waa rakkate waan dandeenyu bira ga'uudha kaayyoon keessa. Waan dandeenyu harkan guyyaatu hin jedhin jechuudha. Kiristaana, Islaama, waaqeffataadha, isa gammoojjiiti, isa baddaati. As Itoophiyaa keessatti naannoo ilmi namaa rakkate. Oo dandeenye yoo achi baane Afrikaa baraayyuu dhaquu dandeenye amileen keenya fagoodha. Akkasitti nuu beekaati. Kana ragaan immoo ijoolleen Finlaandii Pirootestaantii lammaffaa sawwooti kana quba qabadha. Ijoolleen Finlaandii warri Pirootestaantii irra caalaan isaanii amma warri Jarman kophaatti kan jedhu duraan nutti argite gaafa harxummaa fursii sababa amantii jira sababa oromummaa jiraatiin rukutamanuu ijoollee Pirootestaantii birrii nutti argite. Geessaa hammuma taate nuti hindamaa madoo siinuu wal'aanaa rakkoo siinuu bira nu dhaqqabaa hiddan biraa qabaa lafeen biraa qabaa jedhanii nutti ergatanii jiru. Utuu ijoollee Wallaggaati immoo irra caalaan ijoollee Wallaggaati. Risaalaan keenya eessa akka nu qabdan hin beekna. Eessa akka nu kaayyattanis nuuf gala. Nuti warra waan galleef miti hanga taate tokko. Ati ergaa nama fudhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaataa galatoomaa warri gama TikTokiin maqaa dhuunfaa kiyyaa irratti ergitanii jettanii baay'ee galatoomaa amantii magarsaa Mubaarak Musammaa Ibraa Bariisoo galatoomaan jedha garuu yaadan qabaana waa'ee gargaarsaa yeroo ka'ee namoota hedduutu hirmaata. Namoota hedduu maqaa gargaarsaatiin waadaa seenaa hin guuras. An akka nama tokkootti isinillee kan isin jabeessanii dhaamuu qabdan jedhe ayyaatu maqaa dhuunfaatiin gargaarsa dhuma hojjetina. Akkaawuntii nama dhuunfaati irratti. Tokkoffaa laa isinii miti. Nama deemaa jiru. Amma akkaawuntii dhuunfaa irratti galanii gargaarsaa miti. Akkaawuntii dhuunfaa gargaarsaa miti. Innummaan kun akkaawuntii dhuunfaa kiyya irratti ergame. Hin jaalanne isin amanne. Waan isin hin jedhe dhageessanii akkaawuntii dhuunfaa irratti anatti maaliif galchitanii jedhee gaafatanii. Maana irratti galchitanii dhiibbaa qaba. Ammoo Mubaarak Musammaatii fi amantii magarsaatii fi Ibraa Bariisoo jara kanaan waan wal beekuu fi narratti galchanii jennaan amanaa keessan fidee birrii miliyoonii 3 jara kanatti kenne. Ergaan hin dabarsaa jiru garuu uummata guutuudhaaf. Ergaan dabarfataa jiru. Horiin keessan iddoo gahuu kan isinitti mirkaneeffachuu dandeessu. Yoo dhaabbata irratti ergatan maaliif dhaabbanni oodiit godhama. Mootummaan godhata. Heeratu beeka akkaawuntiin isaa riijistardiidha. Kanaaf borgaaf oodiitiin godhamullee horiin keessan saantimiin tokko hin baddu achitti argitan. Dhuunfaan akkuma kan rabbiin sodaatu kan amanamu jiru kan immoo karaa kanatti fayyadamee kiisii dhuunfaa isaa galfatuuf jiraachuun hin mala. Adeemsa baay'ee keessatti waan akkanaatu argame waan ta'eef. Kana itti barbaada ergaa cimaatti bilbilamee ture. Namoota baay'eetu natti bilbilee rakkisaa ture. Maqaa dhahaniillee doolaara 10,000 erginee kan bakka kana bu'ee dhabnee jira nan jedha. Nama dhuunfaa irratti ergine. Doolaara 10,000 erginee dhabne jedhanii Ameerikaa irraa natti bilbilanii lakkii hin dhabdanii kana eegana irratti guurame amanaa keessan geesseetiin isin agarsiisaa jedhanii lammaffaa waan akkanaatti kan galle. Yoo jabaatee wanni jarri baay'een yeroo baay'ee karaa nama dhuunfaa fidaniif dhaabbata kana irratti yeroo ergan hammi isaan guuran hin beekamu. Akka dhugaan gara garaatiin waan galuuf jecha maqaa dhaabbata jaraatiin malli wayii jiraachuu qaba akkitti garee tokko garee nuti tokko itti guuree garee biraallee akkamitti guuree nuti nu garee uumuu danda'u bara jaraatti garee akkamiitiyyuu maqaa garee sanaatiin egeree firratti hin ta'u seera amma labsii amma bahetti namni dhuunfaa tokko qarshii tokkos fuudhuu hin danda'u. Hin danda'u. Kan alaa jenna dhorkaan isaan isin jedhan dhorkaan wanni ta'uu danda'u achumatti iddoo barbaachisaa ta'etti nama ala jiru irratti guurratanii isumatu eenyunni innumti sun jarri kan beekan kunoo akkana ta'e bara dhuunfaadhaaf innis naanaa galee kan biyya alaa san ta'ee kan biyya alaa kan warri achii guure suni karaa ittiin as nu gayu kan inni jalaa jiru akkan maaliif dhoggaadhaan noormaali dhoggaadhaan barra amma dubbiin gaadaa warra misiin nyaateef warra misiin nyaanne wal keessa taa'aa jira jamaata khayr anamma sanin sitti dawalaa jamaata khayr maaloo nyaata maadhaasi maa keenya taa'aa jira janaasaa keenya taa'aa jira